keessatti yeroo ammaa kana namoonni baay'ee bitii fayyadamaa jirtan kaardii keessan irratti akkamitti akka dippoozitii gootan akkamitti akka meeshaalee online irraatii bitachuu dandeessan keessatti AliExpress irraatii meeshaalee garaagaraa bitachuudhaaf maal gochuu akka qabdan akkasumas immoo diskaawuntiidhaan meeshaalee adda addaa hedduu isaanii akka ajajattanii salphaatti bitachuu kan dandeessan illee waan muraasa information isiniif kennuufan dhufe jechuudha. Kana gochuudhaaf jalqaba irratti kan isin barbaachisu Mastercard yookiin Visa card isin barbaachisa. Sanas immoo salphaatti Bybit account banachuudhaan argachuu ni dandeessu jechuudha. Bybit account qabatanii bakka kaardii irra deemuudhaan kaardii keessan apply ni gootu. Sana booda daqiiqaa muraasa keessatti kaardiin keessan isiniif kennama. Kaardii isiniif kenname sana haalli itti fayyadama isaatii kan isin rakkisee baay'een keessan iyyuu bilbiluudhaan karaa keessaallee kana gaafatan ni jirtu. Osasii addaa hin qabu. Bybit keessan irratti P2P irraatii galuudhaan USDT bittanii qabdu taanaan baalaansii Bybit keessan irra jiru sanarra fayyadamuudhaan wantoota barbaadan meeshaalee barbaadan akkasiin kaffaltaniif isin eeyyama yookiin immoo ittiin bitachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf doolaara Bybit keessan irraa qabdu taanaan kaardii keessanitti qobaatti dippoozitii gootu osoo hin taane dinkeessan ofiisaatiin Bybit account keessan irraatii kutataa jechuudha yeroo isin kaffaltan. Inni kan biraan immoo baay'een keessan yeroo AliExpress irraatii meeshaalee garaagaraa ajajatanitti wanti isin dogoggortan meeshaalee tokko tokkoon orderii gootu jechuudha. Kun dogoggora guddaadha. Wanti isin gochuu itti qabdan meeshaalee hedduu bitachuu barbaaddu taanaan lama yookiin isaa ol bitu taanaan as takkaatti kaartii keessa galchattanii booda kaartii irraatii hunda isaayyuu amma bitachuutti barbaaddan wal faana yoo kaffaltan tokkoffaa diskaawuntii ni argattu. Lammaffaan immoo carraan iddoo tokkotti chiip isiniif ta'ullee ni jiraata. Distract hin taasisan jechuudha meeshaalee sana tracking koodii isaa barbaaduudhaaf. Kanaaf bifa kanaatiin fayyadamuu ni dandeessu. Bybit account immoo kanneen hin qabne yoo jiraatan salphaatti Bybit account banachuudhaaf liinkii bio irra jiru fayyadamuu ni dandeessu. Verify gochuudhaaf immoo national ID yookiin immoo paaspoortiin gaadha jechuudha. Kaardii Bybitiin isiniif kennu sanas immoo add gochuudhaaf gara Express irra deemuudhaan seetingii keessaatii add godhachuuti ni dandeessu jechuudha. Steppiin isaa baay'ee tokko salphaadha. Lakkoofsaa fi digiitii achii kan iccitii dhuunfaa keessan isiniif kennamu AliExpress irratti gachuu qofaadha jechuudha. Sana booda erga adda isiniif ta'e salphaatti meeshaalee barbaadaniif kaffaltii raawwachuuti ni dandeessu jechuudha. Kaardis ta'e Visa cardis ta'e Bybit wajjin kan wal qabatu tajaajila online wajjin kan wal qabatu kamiyyuu wanti isin rakkisa jira taanaan koomentiitti naa barreessaatii waan hin beekurraa step by step viidiyoo isiniif hojjechaa kanan deemuu ta'a jechuudha. Viidiyoo kanarraa akka waa bartaaf abdii guddaan qaba. Like, share, follow gochuun dagatina. Nagaannaaf tura.